kan correspondii godhan immoo Arabinyaa miti, Amaarinyaa miti, Ingilizii miti, waan nu beeknu miti. Waan biraadhaan kana Robinson kan yuunivarsiitii barsiisaa ture kitaaba keessa kaa'eera. Aktaa Itoophiyaa kan jedhu keessa kaa'eera. Kanaaf inni warri keenya durri kitaaba qabnaa turre loontuu nu jalaa nyaate jedhanii dhugaa ta'aa deema. Ishema dhiyoo kana warra Jimmaas gaafadheera, warra Limmuus gaafadheera, namni yaadatu hin jiru. Na kanaafi iskiriptii qabnaa jechuudhumaa fi kana kaasee utuu hin irraanfatin waan biraatti darbuu caalaa. Yeroo waa'ee obbo Taanaatti dhufnu Taanaa jaala kooti obboleessa kooti. Kanaaf yeroo isatti dhufnu nama sochii bilisummaa Oromoo calqabee utuu hin daddaaqin kaayyoo ganamaatti cichee hanga yoonaa nama turedha. Kana namni baay'een hin beeku. Maaliif warra hiriyaasa daasporaa jiran malee sochii inni asii fi hawaasaa fi malbulchaa fi godhe na argaan jedhu. Ofuma hojjeta. Na argaadhaaf utuu hin ta'in ofuma hojjeta. Kanaaf namooti dhiyeenya dhufanii hin beekan ta'a. Warri hiriyaasaa yoo jiraatanii beeku ta'a. Inni kan biyyaa ba'e utuu dargiin hin dhufin. Kanaaf warri xinnoo ijoollummaa qabdan hin beektan ta'a. Insaayikilooppiidiyaa keessan waan ta'eef waa'ee biyya kanatti daasporaan qabsoo Oromoof godhe isa gaafachuu dandeessu. Utuu aduun hin dhiin gaafachuu irraa baruu dandeessu. Kitaabisaa gar tokko sanaati. Gumaa tokko inni mataansaa yoo waan beekuu fi hunda miti kan waan muuxate hunda miti kan inni lafa kaa'ee danda'e. Isa inni mataansaa waan jiruu fi isarraa baruu dandeessu jechuudha. Egaa haasaa isin baay'isu namni du'uun oolu du'uurraa hin hafu. Garuu muuxannoo isaatii fi beekumsa isaa yoo lafa kaa'e yoo barreesse barabaraan turaa isaa wajjin hin awwaalamuu jechuudha. Kanaaf inni sila paastoris jedhanii inni isa booddees jedhame
hundumti keessanii itti yaadanii yoo muuxannoo keessan walitti qabame seenaa Oromoo ta'a. Seenaa cuunfaansa seenaa Oromoo ta'a. Kanaafi utuu yaadi keessanii waan beektanii isin wajjin nawwaalamin dafaa lafa kaa'aa jechuu kooti. Egaa jaallatanaan kitaaba yoo katabu ani kitaaba katabee beeka. Yeroo baay'ee nama fudhata. Yeroo baay'ees abdii nama kutachiisa. Fixuun xumuruun. Kanaafi muuxannoo koo irraa ka'ee baga jala baatee baga irraa hantee jedhaanii kanaafi kitaabisaa akkuma namooti adda addaa dubbatanii boontuunis dubbattee ijoollummaadhaa ka'ee hamma yoonaa kan jiru kan isaatu hin ta'in kan mataa isaatu hin ta'in waa'ee mataa isaas hin hima garuu haala keessa darbe hundumaa cuunfee nutti hima. Kun gimbiidhaa ka'ee hamma Ameerikaa gahutti waan jiru hin dhiisne. Kanaafi muuxannoo isaarraa barachuu waa'ee qabsoo Oromoon godhe barachuu nama gargaara. Kanaafi baga gammaddee baga irraa hantee hin jedhaani egaa naadhiisaa kana caalaa yeroo biraan bodha nagaatti.